walta'iinsa biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa fi Inistituutii Misooma Interprenershipiitiin leenjiin dhaabbilee intarpiraayizii guddattuu giddugaleessaatti ce'aniif kennamaa ture xumurame. Leenjiin kun magaalaa Adaamaatti intarpiraayizoota godinaalee Oromiyaa hunda keessaa walitti babba'an 1,000 ol hirmaachisuun kan gaggeeffamaa turedha. Sirna goolabbii kanarrattis hooggantoonni olaanoo sadarkaa naannoo fi biyyaatti jiran argamaniiru. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa badhaadhinni Oromiyaa kan milkaa'uu fi rakkooleen uummattoota biyya keenyaa kan furamuu danda'u dhaabbilee intarpiraayizii jiranitti haalaan itti fayyadamuun ta'uu ibsan. Wanni alaa galchinu ofii oomishuu waan dadhabneef rakkoo keenya. Kanaaf biyya keessatti oomishni bakka buusuu qabnaan tokko rakkoo kana furra. Oomishni sun oomisha indaastirii ta'uu danda'a, oomisha qonnaa ta'uu danda'a, oomisha kabiraalee ta'uu danda'a. Tajaajilas ta'uu danda'a. Kanaaf rakkoodhaan baay'ina rakkoo adda baasuudhaan fala isaatti barbaaduun gahee hojii antarpiraayizootaatii gahee keessan. Hojii jechuun isa. Kun immoo maal barbaada? Ogummaa barbaada. Hojiilee gama hundaan intarpiraayizoonni hojjetan keessattis mootummaan naannoo Oromiyaa tumsa barbaachisu akka taasisu dubbataniiru. Mootummaan dhiiga qeerroof qarreen ijaarame kun badhaadhinaan fidaa jedhee ciichee hojjetaa jira. Rakkoo hamaa hedduu keessatti ciichee hojjetaa jira. Hojiin isaa immoo galma ga'uu kan danda'u, hojiin kiyya galma ga'uu kan danda'u uummataa wajjinii, dargaggeessaa wajjinii, antarpiraayizotaan jedhee qabatee waan jiruuf isin intarpiraayizootni ammas gara sadarkaa guddattuu giddu galeessaatti ceetan leenjii antarpiraayizootshipii fudhachuun antarpiraayizoota borii Oromiyaan barbaaddu ta'uudhaaf qophooftan kun investoroota keenya akka qaroo ijaattis ilaaluudha. Hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmad Idris Gamasaaniin rakkoolee gama faayinaansii fi maashinootaan jiran akka furamanii intarpiraayizoonni hojiitti galan ni taasifamaa dhaaman. Dhaabbata tokko kan isin faayinaansii godhu ni qabna. Maashin liiziin Oromiyaadhaa hin jira. Maashin liizii kana kaapitaala isaa barana waliin taane pirezidantii keenyattis akka gaarii qabsiifnee kaapitaala isaa ol kaafna. Gizee kaapitaala isaa akka gaariitti ol kaafne baankii misooma Itoophiyaatirraa liqii guddaa akka argatu hin goona. Maashin akka gaariitti argattan isinii goona. Daayirektarri olaanaa Inistituutii Misooma Interpreneurshipii Dr. Hasan Hussein yaada addatti EBS'if kennaniin addunyaa hojii keessatti lammiileen ilaalcha tarkaanfataa ta'e akka qabaatanii fi of jijjiiruu danda'an bu'aa qabatamaan galmaa jiraachuu dubbataniiru. Carraa hojii dubartootaaf addatti qophaa'enis liqii qarshii biiliyoona 11tti tilmaamamu liqeessuun hojii eegalchiisuus himaniiru. Dubartoota irratti xiyyeeffatee erga eegalame bubbulee jira. Haga ammaatti liqii biliyoona 11 akka isaan argatan taasifnee jirra. Dubartoota 50,000 oli kan biraa proogiraama biraatiin immoo haga ammaa nama 150 ol gargaaruu dandeenyee jirra. Leenjitoonni leenjichaa gama isaaniin muuxannoowwan leenjii kanarraa argatan hojiilee gara fuula duraaf galtee isaaniif akka ta'u dubbataniiru. Hojii irratti bobba'aniinis ofirra darbanii namoota biroof carraa hojii uumuuf akka hojjetanis himaniiru. Lafan hojjetaa turetti huccuu qophaadha kanan hojjedhu. Iddoo lamaa kanan qabudha. Milkaa'inni koos leenjii xixiqqoo fudhadhee ture. Isarraa kanan ka'e immoo akka hojiin kun sun guddatu godheera. Ammallee fooyyessee kana caala akkan hojii kana hojjedhuuf leenjiin irraa fudhe kun barumsa guddaa naa laateera. Damee hojii koos akkan babal'isu namoota hojii dhabeeyyiif illee akkan hojii uumu leenjiin kun baay'eetti na fayyadeera. Leenjiin intarpreneurshipii nuti fudhachaa turre intarpreneurshipii leenjii kana xiqqoo nu keessa hin jira ture durayyuu parsantiin muraasni hin jira garuu maalitti arganne erga lafa kana dhufneeti beekumsa itti ida'annee jechuudha isa qabnu irratti ida'annee.